Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni kaan ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota kiyya nagaan kiyya bakka jirtan isin nagaa baga iida keessa warroonni muslimaa isin jecha inni ala naala zaamaalee qabaa miti baay'ee nutti. Kanaafuu sooshaal miidiyaa hunda keessaa sooshaal miidiyaan beekamaan guddichi kan nuti barumsa hedduu irraa balannu yuutuubiidha. Garuu yuutuub kanarraa viidiyoo sa'aatii 3 sa'aatii 2 sa'a tokkotti irratti gadhiifama. Bezenaa waan ta'e oduulee haa ta'u barumsa adda addaa haa ta'u barumsa waan feetan irra jira YouTube irraa. Kanaafuu namni YouTube irraa hafu illee hin jiru. YouTube jechuun bakka waan qallaalii miti bakka akkana jedhee isinitti himuu danda'u. Garuu viidiyoo kana teenya dhaggeeffachuudhaaf sa'aatii 1-2 yeroo hin qabnu. Viidiyoo kana teenya dhaggeeffachuudhaaf yeroo hin qabnu. Har'a ammoo viidiyoo sa'aatii 2 viidiyoo sa'aatii 3 akkasiin daqiiqaa muraasa keessa dhaggeeffattanii fixxanuu isin agarsiisa. Kanaafuu kun yeroo keenya hin fixu jechuudha. Yeroo keenya itti fayyadamna. Kun nama hunda barbaachisa. Kanaafuu itti fayyadama. Amma jalqabuma YouTube keessa seenna. San booda mee amma bakka YouTube kiyyaa seenu YouTube kiyya irratti isin agarsiisa. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa warroonni subscribe nan godhin ammallee subscribe godhaa. Warroonni immoo waan hin barsiisee dabarfadhe na gaafatattan kun wanti hin barsiisee dabarfadhe hedduu jira keessa viidiyoo hedduu jira. Kanaafuu akkeessa irra deemaa ilaalaa YouTube kiyya subscribe godhaa. Waliifillee dabarsaa akka subscribe godhanu obboleewwan kiyyaa wal deeggaruun gaariidha. Viidiyoon kiyyas xiqqoodha garuu viidiyoon kaleessa hojjedhe kanarratti nama xiqqooti ilaalellee nama xiqqoo marra dadhabaadha. Subscribe kiyyallee hanga kana argattanii bakka kana tuquudhaan notification cinaa jirtu tuqaa. Amma asirratti waan tokko isin agarsiisa. Amma daqiiqaa xiqqoo dhaggeeffachuudhaaf viidiyoo kana fakkeenyaaf gaara tuqaa 3 kan tuqxan. Tuqaa 3 amma fakkeenyaaf argattan jedhee yaada tuqaa 3 gaara kana wagga tokko gochuu baastanii isa ittaanu arfaffaa kana dhuftanii tuqxanii bakka tuqaa 3 giddeedha. Viidiyoo dhaggeeffachuudhaaf bakka tuqaa 3 tuqxanii kaatanii bakka arfaffaa kana dhuftanii tuqxanii masalan wagga tokkoof as tuqaastanii san booda kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka normaal jedhu kan argattanii kanaa olitti fakkeenyaaf kana akkasitti yoo ol deemtanii sagalee fakkeenyaaf nama ariifatee sagalee isiniif qabu tokko sagalee tokko barumsa tokko barsiisu qas gootanii dhaggeeffatan jechuudha. Nam tokko ariifatee isin barsiisa waan ta'e jennaan ariifatee daawaa godha waan ta'e jennaan asirra tuqxanii yoo feetan asirra tuqxanii akka inni qas jedhee dubbatu gootani. Garuu viidiyoo dheeraa immoo asirra tuqxanii fakkeenyaaf tokko tuqaa 2 eksii kan argattanii asirra yoo feetan bakka feetan irra kaa'attanii ariitiidhaan fakkeenyaaf darajaa itti aanu kun xiqqoo hanga takka kun isa akkas itti jabeessaa kun akkas bakka yaani akka inni argitan jedhee yaadaan isintu irra deemee ilaala kana. Garuu immoo nam tokko ariifatee barumsa isin barsiisa waan ta'e jennaan kanaa olitti immoo sagalee isaa qas gootanii dhaggeeffattanii. Kanaafuu waan baay'ee gaarii waan nama fayyadullee. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Subscribe gochuudhaan wassalamu alaikum.